Dorgommii jaallatamaan addunyaa keenya Shaampiyoons Liigiin Awurooppaa har'a galgalanii eegala. Caasaa haaraan bara darbee eegaluun olaantummaa Paaris Seent-Jarmaniin kan xumurame dorgommiin jaallatamaan kun har'a galgala kan eegalu ta'a. Dorgommiin hawwii guddaan eegamu kun bara 1955 akka lakkoofsa Awurooppaatti kan eegale yoo ta'u, yeroo sana maqaa waancaa Awurooppaa jedhuun ture kan eegale. Bara 1992 ammoo maqaa kana gara Shaampiyoons Liigii Awurooppaatti jijjiirrachuudhaan hawwatamummaan isaa itti dabale. Dorgommiin kun bara darbe ammoo caasaa haaraan kan eegale yoo ta'u, akka dorgommii liigiitti kilaboota 36 gidduutti kan dorgomamu yoo ta'u, kilaboonni hundi kilaboota 8 waliin taphachuun 1-8tti kan xumuran kallattiin gara marsaa mo'atanii darbuutti kan ce'an yoo ta'u, kilaboonni 9tii hanga 24 ba'an ammoo walii isaanii faana erga marsaa mo'atanii darbuu geggeessaniin booda kilabni 8 dabalataan gara marsaa mo'atanii darbuu 16tti kan darban ta'a. Dorgommii kana Real Madrid yeroo 15 injifachuudhaan olaantummaa qaba. Lionel Messi fi Luis Adrianoon ammoo tapha tokko irratti taphattoota galchii 5 lakkoofsisanidha. Cristiano Ronaldoon ammoo galchii hedduu dorgommii kanaan lakkoofsisuudhaan rikoordii qabatee jira. Roy Maakaa taphataan jedhamu ammoo galchii ariifataa dorgommii kanaa sekoondii 11 keessatti lakkoofsisuun abbaa riikardiiti. Dorgommii bara kanaan kilaboonni ga'umsa isaanii fooyyessanii dhufuun dorgommiin kun hawwii guddaan akka eegamu isa taasisa. Har'a galgala dorgommiin kun tapha Atleetik Bilbaa'oon sa'aatii 1:45 irratti dirree San Maamesitti Arsenaal keessummeessuun kan eegalu yoo ta'u, sa'aatii wal fakkaataa irratti PSV ammoo Union Saint-Gilloise waliin taphata. Galgala sa'aatii 4 irratti ammoo Real Madrid Marseille waliin, Juventus Borussia Dortmund waliin, Tottenham Villarreal waliin, Benefikaan ammoo Karabaak waliin kan taphatan ta'a. Dorgommiin kun bor kan itti fufu yoo ta'u, taphoonni 3 haalaan eegamu. Sa'aatii 4 irratti Bayern Munich Chelsea waliin, Liverpool Atletico Madrid waliin, Paris Saint-Germain ammoo Atlanta waliin taphni taphatan hawwii guddaadhaan eegama. Ajax dirree isaa irratti Inter Milaaniin kan keessummeessu ta'a. Dorgommiin kun haala hin baratamneen kamisa illee kan geggeeffamu ta'a. Haaluma kanaan galgala sa'aatii 4 irratti Newcastle Barcelona waliin, Manchester City ammoo Napoli waliin taphni geggeessan hawwii guddaadhaan eegama.